إنا لله وإنا إليه راجعون. وبليتين تنيتون كقلي سكنتا كرا ديمتنا رب الرحمة سيها قدوفي والله دوتي شبابكم قلبين مجابسا مجانتن اللي انتلبي حقين يعدين تلا سبا سونتان انتلي سوبياتي أكولي قلاتي توي رب الرحمة قدوفي واني قران من يعطوا موجة شودا وصوما نيجا حانجرتو وصوما فيا قبدو وصوما دلقتا جرتو حماما يوكي من فنجاني كي سمو جاعتي لفت اوفتي اجمو حفتي لاني سبحان الله سبحان الله والله جوليكين دوتي تنججو غافا سي دفته غافا مرتي سي دفته مصيبان تك يوكي ركني تك غافا مرتي ربي ستي ارجي ابدا نمسر عليه بسو تكيناندو ابدا 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 وصومال تا وصو بيكتو تاتي وچانتوني يرو جلقبا من فنجانين فيدم يرو جلقباتي في مججان أما درس مججاتا ترتي أكو أتي مججاتي أكو مججات مججاتي وچون لتولجنا مغتاني لفدوسني garuu gaafa rabbi irraa si dhufte bishaanumatti dhudhu siin deema gaafa rabbi irraa si dhufte hancufa kan kee jechuudha isuma kana feela faasigaa jechuudha subhaanallah nutiin kun garuu ammoo jechuudha du'a kan akka waan fagooyti ilaalla wallahi an du'a keessaa jechuudha du'a shabaaba keessaa ammoo du'a biyya namaa hedduu na sodaachisa maaliif isinif fakkaate gaafa manaa baanu nagaadhaan baane nagaan gallaadhaaf rabbi warra nagaan bahe nagaan galu keessa nu haa oolchu garuu adeemsa keessa jireenya addunyaan tuni silaafuyyuu bakka rabbi itti dhaabbadhu kalaas asirra dhaabbatta asirra dhumatta hojiin kee asirratti kan gaarummaallee kan sharrummaallee asirra raawwata asirra dhaabbadhu yoo siin jedhe abadanati bakkuma rabbi siin fedhe sanitti bakkuma rabbi siin jaalate sanitti dhaabbatta bira darbuun yookiin bira dabarfachuun hin jirtu ammoo duuti walii lama ijoolleeteen namni dhala qabu du'e hin jedhamu hin galee jedhan namni dhala hin qabne ammoo isa du'e dhugaa ka idimee isaa jechuun abbaa kana namni hin jenneen garuu namni dhala wayii yookiin waa asirraa qabu ilma wayii asirraa qabu ilmi kun barbee ebaluuti intalli kun ka ebaluuti jedhaniin maqaa isaan dhokatu haga ilmoo sun duniyaa sanarra jirtu jechuudha harki ijoolleen keenya caalu jechuudha shabaabni kuni dafanii bultitti seenu dhalli namaa kun jechuudha oguma bultitti illee seenu hadha dabarfadhee barfadhee osoo jedhan osuma dhala kana hin argatin warra turuu jira wallahi dhiifama hojirra jirallee wallahi rabbummaani biyya keenyatti nagaan bahe warra biyya ofiitti nagaan deebu nu haa taasisu duuti hammaattee jirti keessaafuu duuti shabaabaas duuti ijoolleedha duuti ijoollee arabaa kun hedduu jajjabaatee jira haati tuniin galtiidhaaf seetti ala dhaabbattee jechuudha gaafa ati fayyaa baatee jechuudha du'aadhaa itti galtu subhaanallah yaa rabbi tinuun wallahi na sodaachisa dhugaa rabbi wallahi hedduu na sodaachisa yaa rabbi kee hormumaatii kana nagaan baraabee nagaan qalu keessa na oolchi yaa rabbi anaa fi warra sagalee ta'e dhageeffatuu fi warra hunduma isaaniitu jechuudha wallahi nama hedduu kan biyya bahe biyya namaati hafe nama hedduudha namni biyya maatii biraan guutuun baheetiin maatii hundi akka jiruun dhumatee qullaggalee jira subhaanallah keessaa hojii qomsa biyyattii teennaadhaaf rabbi rahmata siyaa godhuuf wallahi rabbuma rahmata haa godhuuf an akka waan beeku wayititti garaana balleessite dhugaa rabbi an dhalattuu isiitu dhalachuu isikiyyaayuu na hin beektu garuu hedduun dhagame beektanii maal isinif fakkaate waan biraa osoo hin taane wayyoo dabariin qanatee yoo akkam ta'a ati tiin galtiin na eeddi gaafa an bahee mana namaatii hafu akkam ta'a wallahi rabbi rahmata haa godhuuf ijoollee teenya warra rabbiin nagaan baheetiin aboo rabbii harkaa qaba isinillee addunyaa tanarraa yeroo malee deemu maatiin keessa osoo biyya namaa isin jirta isinirraa deemu wallahi rabbi isinillee hin dhageessisin isinillee hin agarsiisin isinillee hin dhandhamsiisin rabbiin warra akkasitti jiru hundaayyuu sabrii fi sabaata isaanii haa kennuuf rabbiin warra asirraa deemu hundaafuu keessaafuu ijoollee teenya of eeggadhaa silaafuu gaafa murteessi dhufte haga feetillee of eeddeerraa deebuun yookiin irraa fuusachuun hin danda'amu garuu haga danda'ameedhaan jechuudha amma murtee rabbi namni afur dhaabbatu hin jira abadan amma namni tokko maal ta'ee du'ee jedhanii gaafata akka waan dhukkuba isa irraa fuudhanii sababaadha
sababaadha malee namni murtee rabbii irraa yookiin qadaa fi qadara isaa irraa hafu hin jiru abadan abadan samii kana si gadhoo'ee si ajjeesa taanaan samii sanatu si dhoo'ee si ajjeesa. Ancu fakkeettuuf minaa afaa ati qabduutti tinsi jedhee si ajjeesa hojii dha sanumatu siin deema jechuudha. Rabbiin garuu du'a shabaabummaa du'a biyya namaa keessaa du'a osoo waa takka hin qabne dhalli kan keessirraa hafee du'aa eegasii kadhatu. Warri dhala qabu barbeen milkaa'e wallaahi warri dhala qabu inuma milkaa'e. Inni asirraa hafullee inni asirraa deemullee haadha kiyya asirraa deema abbaa kiyya asirraa deema jedhee yoo ammas ijoollee ta'e boru gaafa guddate du'aa isii kadhata. Nama rabbiin laafsee nama ilmii qabaatu yoo ta'e irraa sirraa sadaqata maqaa keetiin masjiida si ijaara. Ati rahaa gootaa jechuudha. Khayriin siif dalageessaniidhaan rabbiin rahmata siif godhuu danda'a. Rahmata siif godhallee. Warri waa hin qabne warri akka kiyyaa ganama muuziqaa galgala muuziqaa galgala hama namaa galgala guyyaa hama namaa oofu kunuu akkam ta'a gaafa sirraa deemu. Gaafa sirraa deemu maalitti hafna? Maalitti hafna bee? Warri mee udduma dhaladhee inuma dalagu ka'an dalagee eessa dhaqee hin beekne namni akkanaa kun yoo akkam ta'a? Har'a jijjiiree biyya gayya gala boru jijjiirame biyya gayya gala osoo jennu waggaa 10 waggaa 20 30 ka taa'ee jira biyya namaa jechuudha. Dubartii taatee jechuudha. Waggaa 20 miti waggaa 10 dubartiin jechuudha. Wallahi waggaa dheeraadha waggaa 10 jechuun waggaa 15 jechuun baay'ee umrii nama tokko jechuudha. Dhala kan kee osoo gaafa samana gattee baatee gaafa itti galtu waggaa 20 si eeggachuu barbe. Inni fuudheetiin dhala qabaachuu danda'a jechuudha yookiin heerumtee. Subhaanallah. Carraa shamarran keenyaa kun wallahi baay'ee ulfaata. Carraa ijoollee keenya baay'ee nama sodaachisallee baay'ee ulfaatallee. Taani arabatu waa godhaa taani akkasii taani akkanaa tuun kalee dhukkubsattu tuun mataa dhukkubsattu tuun maraatte kararra deemti. Subhaanallah tuun maallaqa nyaattamti. Namni nagaa hin jiru nama muraasa jechuudha. Sunuyyuu dhukkubni wal taraadhaaf malee dhukkubni mataa fi dhukkubni kalee tokko miti. Dhukkubni harkaatti fi dhukkubni miilaa tokko miti. Dhukkubni garuu kan irratti miidhu jira waan ta'eef. Kanatu dhoffatee malee dhalli namaa akka jiruyyuu keessaa ijoolleen keenya mana arma dhukkubsattoota illee rakkattoota illee rabbi warra nagaadhaan biyya keenya gadu fayyaadhaan biyya keenya deebi'u rabbiin nu haa taasisu ijoollee keenya rabbiin hamaafamtuu isinirraa haa qabu biyyaa fi yoo ta'e illee rabbiin nagaa haa godhu girgirii biyya keessa deemuun socho'iinsa lafaa akkasuma voolkaanoon dhuka'e akkasuma kaleessa illee samii keessa waatu deema dhugaa isaa soba rabbi beeka Allahu alam wanuma kana hunda rabbiin dhaamsee biyya teenya san nagaa godhe rabbiin biyya ol hin nyattora nagaan kan nu haa taasisu. Walaa rakkannee jirra bakka hundattuu namni qabbana qabaa bakka takka rakkatee bakka takka qabbana qabaa keenya bakka hunduu rakkoodha. Rabbi rakkoo fi rakkataa yaraallee najaa nu haa baasu. Assalaamu alaykum warahmatullahi.